Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni Oromoo garli hundi keessa fayyaa keessanii an nagaa kooti alhamdulillah. Haadha chiikii fileeti yookaan lukkuu xibsii akkamitti bareechinee akkamitti akka hojjennu wajjin ilaallaa jechuudha. Turtii keessan hanga dhumaatti nafaan haa ta'u isin jaa. Haaluma argaa jirtan kanatti lukkuu as bira qopheesseen jira. Ani maatii baay'eedhaaf waan hojjedhuuf lukkuu lamaan qopheessee isin lukkuu takkallee qopheessuu dandeessu garuu haala kamitti akka hojjetamu wajjin ilaalla jechuudha. Miila isaa akkasitti irraa murra. Luka isaa haala kanatti irraa murra jechuudha. Achi booda qixxeetti addaan murraa jechuudha. Dudda isaa qixxeetti. Haaluma argaa jirtan kanatti baay'ee bareeda, baay'ee salphaallee, baay'ee nama dhibu. Hunda isaatiiyyuu lafee isaa bira osoo hin geenne qixxeema isaatti suuta jennee adda baasna jechuudha. Haaluma wal fakkaataadhaan xumurraa jechuudha hundaayyuu akkuma argaa jirtan kanatti. Akka argaa jirtan kanatti akkanatti mummurree eega jennee booda hamma isa mummurruutti wantoota isaanii kan qopheessinaa jechuudha. Achi booda sirriitti irraa dhiqnee bareechinee dhiiga isaatii fi maal isaa sirriitti irraa dhiqneetiin haala bareeduun akkamitti akka hojjennu jechuu ilaalla. Akkuma argaa jirtan kanatti baay'ee tokko namatti tola. Haala kanatti kukkutamee jira. Baay'ee namatti tola dhugaa. Akkuma argaa jirtan kanatti lukki isaallee qophaa'ee jira. Qola isaa kan gubbaa immoo irraa hin kaasnu isuma hojii kukkunaa jechuudha. Kana booda hiiqaatti naqnee dhiqnaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti amma irraa dhiqamee bareedee dhufee jira. Sirriitti loomii fi kalii soogidda akkasitti waan hedduun irraa dhiqamee bareedee dhufee jira. Kana booda bakka sirreessuu qabnu caafii isaa irraa mummurree haala kanatti sirreessina jechuudha. Achiin booda ittuu isaa akkasitti addaan babbaqaysine sirreessina jechuudha. Maaliifiyyuu yeroo xabbasnu zayitii keessatti yeroo xabbafamu keessa isaa zayitiin seenee akkasumas qimamiin adda addaa kan irratti goonu keessa isaa seenee irra bichaa osoo hin taane keessa illee seenee akka baay'ee mi'aawaa waan godhuuf jechuudha. Haala kanatti kukkunnaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti akkanatti adda kukkunnaa jechuudha. Bilchaachuufis baay'ee nama dhibu haala kanatti yoo kukkutame daddafee bilchaata. Akkasumas wantoonni itti godhamu hundi isaayyuu keessa isaallee seenee baay'ee mi'eessa jechuudha. Haala argaa jirtan kanatti akkana kukkutama hundi isaatiiyyuu. Haaluma kanatti hundi isaatiiyyuu wal ga'a jechuudha. Yaa lukkuu baay'ee lukkuu lama hojjedhee ni baay'ataa xiqqoosi. Isin maatii xiqqoo qabaattan ta'e maatii xiqqoof xiqqeessitanii dalaguu ni dandeessanii yookiin takka yookaan gimmaashallee yoo ta'e rakkoo hin qabu. Akkuma argaa jirtan kanatti suuta jennee foon isaa adda kukkunnaa jechuudha. Akka addaan akkuma reef jennetti akka mijaa'uuf. Haala argaa jirtan kanatti akkanatti babbareechinee kukkunnaa jechuudha. Baay'ee salphaadha nama dhibu. Manuma keenyatti haala kanatti dalagachuu dandeenya.
Amma haala argitan kanatti hundi isaatiyyuu dhumatee jira. Hiiqaatti qopheessa keessatti godhee jira. Kana booda qimamiidhaan isatti godhu qopheessaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan qimamii qopheesseetiin jira as keessatti. Qimamii ka barbaadan irraa qopheeffachuu dandeessu isin. Qimamichatti ammootuyyuu loomii gimmaashaan ittiin godhaa jechuudha. Qaamni isaa akka mi'eessu waan barbaadeef akkasumas fooliif illee baay'ee bareedaadha. Ani loomii gimmaashaa ittiin fayyadama. Qimamiin itti godhe ammootuyyuu qimamii hundarraayyuu mankiyaa xiqqoo san takka takkatti godheetiin jira. Isin ka barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Qimamii homaa rakkoo qabu. Kanuma mana keessanii qabdan jechuudha. Sana booda qimamicha loomii wajjin sirriitti waliin gaha. Sana booda lukkuu irratti godhaa jechuudha. Lukkuu irra dibaa jechuudha. Sirriitti akka ol fudhatutti waliin gahaa jechuudha. Hunda isaatiiyyuu keessa isaallee akka seenutti jechuudha. Maaliifiyyuu keessa isaa kan bakkee mummurame san jidduu isaa kan haala kanatti yoo seene baay'ee mi'eessaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti sisirreessaa jechuudha hunda isaatiiyyuu. Haaluma argaa jirtan kanatti hundaa waliin gahaa jechuudha. Sirriitti waliin gahuu qabna qimamii fi wantoota waliin makame kana hunda isaatiiyyuu. Soogiddaanlee itti dabaleen jira isa kana hundaayyuu sirriitti waliin geennee keessa isaa seensifnee sirriitti bareechinaa jechuudha. Amma haala argaa jirtan kanatti baay'ee wal gahee jira. Bareedaadha amma akka amma jiru kanatti hunduu wal fudhatee. Sisirreessaatiniin harkaan irra waliin gahaatiniin iqaa biraa keessa kaayaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti amma dhumatee jira. Hundi isaatiiyyuu qimamichaan wal fudhatee jira. Haala kanatti qimamitti goonee xumurree jira. Kana booda egaa qimamitti goonee haala kanatti sirreessineen booda daqiiqaa 30 tursiisuu qabna jechuudha. Akka sirriitti qimamichi keessa isaa seenee wal fudhatu jechuudha. Amma daqiiqaa 30 inni turu as biratti duqeetii as bira qopheesseen jira. As biratti shorba qiwiikar kan jedhamu kana qiwiikar kana duqeetii kana walitti makaa jechuudha. Isa irratti godhuudhaaf lukkuu irratti gochuudhaaf. Isa kana maankiyaadhaan itti godhaa jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanatti maankiyaa kana lama itti godhee jira. San booda sirriitti waliin gahaa jechuudha. Haga lukkuun daqiiqaa 30 naa turuuf isa kan akkanatti qopheesseen jira. Haala argaa jirtan kanatti. Isa kanatti filfila aswad maankiyaa xiqqishuu san takka itti dabaluu dandeessu jechuudha duqeetii kanatti. Sana booda isa as bira qopheessi kana ammootuyyuu aanan itti buusaa jechuudha. Haala argaa jirtan kanatti aananillee hamma barbaada fayyadamtuu rakkoo hin qabu. San booda lukkuun kiyyallee egaa daqiiqaa 30 ture booda kana fakkaata akkuma argaa jirtan kanatti dura isa kana itti godha jechuudha duqeetti godha achi booda aanan keessan godha. Achi booda aanan keessaa baasee ammallee deebi'ee suma itti godhaa jechuudha akka sirriitti wal qabatuuf. Amma haala argaa jirtan kanatti itti qabatee jira. Yeroo xabbafamu baay'ee bareeda ta'a jechuudha.
haala argaa jirtan kanatti. Jalqaba duqeetii keessatti san booda aanan keessa goonaa jechuudha. San booda deebisnee duqeetii keessa ammallee achirratti haala sanii sirreessinaa jechuudha. Harkaan naan mijoofne waan ta'eef maankiyaadhaan fayyadama shookaadhaan. Maaliifiyyuu aanan jiidhaa waan ta'eef duqeetiin immootuyyuu wanni waan ta'eef harka na qabata. Haala kana maankiyaadhaan yoo sirreessine irra gaariidha. Akkuma argaa jirtan kanatti haala salphaadhaan akkana sirreessamaa jechuudha. Baay'ee nama hin dhibu. Yeroo nyaatamus ammoo hedduu takka mi'aaya. Yeroo hundallee ta'uu baatu al tokko tokko eraatiidhaaf isa kana yoo fayyadamne baay'ee gaariidha jedhee yaada. Akkuma argaa jirtan haala wal fakkaataadhaan akkanatti sirreessinaa hunda isaatiiyyuu jechuudha amma dhumatti. Haala keessa sirreessinaa akkuma isiniin jedhe baay'ee waan dalageef daddafeen uumatu yoo maatii baay'eedhaaf waan hojjedhuuf baay'iseen dalage haala keenyatti hunduma isaatu waliin kenna jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanatti akkanatti hunda isaatu eega waliin geenne booda xabbasuu bichaadha jechuudha. Hamma inni isa kana akkanatti geessu laddaan zayitii irra godheen jira, zayitii ho'isu jira. San booda xabbasnee nyaachuudha. Namni akka kootti isa kana jaalatan yoo jiraatan hedduutu akkanatti tola. Nyaachuufis ta'ee dalaguun illee baay'ee dasna jedha. Baay'ee mi'aaya waan ta'eef. Warri aanan isa kana hin qabne illee aanan paawudarii bishaan wajjin kuramee haaluma kanatti isallee fayyadamuu ni dandeessu bazu. Amma haala argaa jirtan kana dhumatee jira. Zayitii as bira akkuma isin jedhe ho'ee jira as bira qophaa'ee. Isa kana keessatti xabbasuu qofaadha jechuudha. Amma haala argaa jirtan kanatti itti xabbafnaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti amma itti godheen jira. Haala kanatti hedduu takka magaallatee bareedee jira. Waaw maashaallah tabaarakallaa. Akka argaa jirtan kana hedduu bareeda. Kinoo hedduu takka namatti tola akkanatti xabbafamaa jechuudha. Zayitii keessatti eega xabbafamee baay'ee magaala eega ta'e booda keessa baasanii nyaachuu bicha uumamaa kan barbaachisu sana booda haala argaa jirtan kana baay'ee namatti tola. Xiqqoo magaalatuun eega jechuudha. Amman baasu magaalachuu qaba, sirriitti bilchaachuu qaba jechuudha. Baay'ee osoo hin gurraachaan magaala jiddu galeessa yoo ta'e akkasitti bilchaate jechuudha. Daalacha yoo ta'e keessi isaa dafee hin bilchaane jechuudha. Na xiqqoo irra tursiisuu qabna. Haala amma jiru kanattis bareeda garuu xiqqoo nafa.
amma bareeda ta'ee jira kinoo akka argitan kana amma gahee jira. Akkasitti magaala bareedaadha. Inni kun waan xiqqoo siinii hafa. Amma magaalatee dhumatee jira akka argitanitti hundi isaatu ba'aa jechuudha. Saanii irratti baasuu bichaadha amma. Akka argaa jirtan kana hunda isaatiiyyuu baasee saanii irra qopheessee jira. Viidiyoo narraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Salaaxaa wajjin isa kanallee haala kanatti qopheesseetiin jira. Viidiyoo narraaf qopheessee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti yoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum.